Harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni addunyaa maraa irratti argamtan nageenya jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan gaa hundi keessan warroonni addunyaa gubbaa irratti argamtan ilmaan Oromoo akkam turtan akkam daqiiqaa kana geessan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf guyyaa har'aa immoo haala yeroo ammaa irratti deemamaa jiru wanta tokko waliin kaafna jechaadha. Haalli yeroo ammaa irratti deemamaa jiru ajandaa garaa fudhatanii ilmaan Oromoo burjaajessuudhaaf wantoonni garaa ba'aa jiru. Kanaaf kanaan duras baasanii akkuma beekamu Abiyyi du'ee kana ta'ee wantoota garaa ta'ee ture jechaadha. Inni yoo du'es akka nama tokkooti wanti irraa fuunu hin jiru. Garuu nuti Abiyyi du'ee Abiyyi ba'ee jennee ajandaa olii gadee oofuu dhiisne tokkummaan keenya ammam cimee jira. Kanaaf tokkummaa keenyaaf ammam dhaabbannee jirra. Kanaaf ajandaan namni nuu baase fudhannee olii gadee son deemii ajandaan nuyiif dhufe kun maal fakkaata? Nuti tokkoomne akkamitti hayyoota keenya mana hidhaatti dararamaa jiran maal gochuutu nurra jiraata jennee ejjennoo keenya jabeessuutu nurra jiraata. Akkuma beekamu jidduu kanagaa ilmaan Oromoo mana hidhaa bakkee garaa irratti dararamaa jiru. Egaa kanaan duras dararamaa jiru, umurii isaanii mana hidhaatti warroonni dabarsan jiru, ammas dabarsaa kan jiranis jiru. Kanaaf immoo isaan kun Oromoof jecha umurii isaanii mana hidhaatti dabarsanii jiru, ammas immoo kan dabarsaa jiran guutanii jiru. Kanaaf isaan dabarsaa jiru, ammas dabarsaa kan jiran. Kanaaf nuti tokkoomnee maal gochuutu nurra jiraata. Kanaaf egaa tokkoomuudhaaf immoo akkuma beekamu egaa isaanis immoo chaalenjiin isaan keessa dabarsaa jiraniiti. Nutis mana hidhaa jirra jechuudhaan egaa akkuma beekamu kaleessa ijoolleen hedduun hidhamanii, ijoolleen hedduun akkuma beekamu qabamanii, sababiin isaa maaliifi egaa sababii isaan carqii mana hidhaa wal fakkaatuun uffatame jedhame namni kamiyyuu carqii barbaade uffachuun ni danda'ama. Erga kana ta'e ammas immoo kanaan booda carqii kana uffatan jedhanii ijoollee Oromoo akkuma isaan ajandaa godhachuudhaan mana hidhaatti guuraa jiru jechaadha. Isa kanaaf namni kamiyyuu wanta barbaade uffachuun mirga isaati. Nama gaafadhee mootummaa gaafadhee miti kan inni uffata tokko uffatu. Kanaaf immoo isaan immoo ajandaa godhachuudhaaf egaa isaan chaalenjii isaan keessa dabarsan yeroo isaan keessa dabarsan akkuma beekamu immoo nutis hidhamneerra jechuudhaan deeggartoonni isaanis achirratti argamanii yookaan immoo dhaddacha sanarratti argamanii akka dhaggeeffataniif uffatanii deeman. Naman tuqne, naman balleessine, namarratti hin kaane, namni goodumaa dhufee nama hidhuun jechuun biyya seerri jiru keessatti kun hin danda'amu. Garuu isaan maal godhanii hidhanii jiru. Yeroo ammaa kana namoonni muraasni ba'anii jiru, namoonni muraasni immoo hin baane waliin dhaamaa jira jechaadha. Amma immoo akka jedhamutti namoonni baay'een sirumayyuu warroota carqii sana uffatan yoo qabaa jirudha. Egaa kuni wanta addaa miti jechaadha. Maaliif hayyoonni keenya dararamaa jiru, dararamaa jiru. Carqii sana uffatanii kan dararaa jiranii jechaadha. Carqii sana iyyuu miti. Maaliif fakkeenyaaf irri tiishartii kan biraati. Keessumaa dubartoota irraa carqii muluquu jechuun baay'ee ulfaataadha. Biyya mootummaan jiru keessatti mootummaan jira jennee biyya mootummaan jiru keessatti kun gochuun baay'ee ulfaataadha akka yaada kootti jechaadha. Kanaaf ammas immoo ganaatti fufa jechaadha. Ajandaa biraa fakkeenyaaf akka haalli informeeshiniin jedhutti egaa dhaddachi sunis wanti taa'ame hin jiru. Hayyoonni keenya maaliif warroonni isaan deeggaruudhaaf naannoo sanatti argaman achitti hin argamne hidhaadha, mana hidhaati. Isaanis immoo torbeetti dabarsanii jiru jechaadha. Torbeetti gaafa dabarsanii hayyoonni ammas isaan mana hidhaa taa'anii qabsaa'aa jiru. Garuu warroonni kaan kanallee namni ofitti hin fudhanne ni jira jechaadha. Sababiin isaa isaan achi ga'anii amma warroonni nu deeggaran baanitti dhaddachi kun taa'uun qabu jechuudhaan isaan maal godhan didanii jiru. Ammas immoo maalinni nyaata lagatanii jiru. Mana hidhaa keessatti jechaadha lagatanii jiru. Isaan maal godhan qabsaa'aa jiru. Keessa keenya garuu warroonni nuti bakka jirrutti isaan achi taa'anii ammallee qabsoon itti jiru jechaadha. Garuu warroonni kaan isaaniif namoonni kanaan dura fakkeenyaaf kanaan dura Jawaaris ta'ee
fakkeenyaaf Baqqalaan mana hidhaatti dabarsaa ture, kanaan duras mana hidhaati, ammas mana hidhaati. Garuu Jawaar kanaan dura hayyoonni Oromoo gaafa hidhamanii achi ta'an guyyaa tokkorree rafee hin beeku. Maaliif dhala Oromootiif jecha warroota du'anii fi warroota hidhaniif aarsaa kaffalee halkanii guyyaa hojjechaa ture. Namoota meeqatu hojjechaa jira. Akkasumaaf warroonni amma fakkeenyaaf biyyoota garaagaraa biyyoota guddatan irratti isaan maal godhu haalli isaan deemanis uumaa baay'ee ulfaataadha jechaadha. Sababiin isaa warroonni beekaadha jedhamanii kaa'aman wanti isaan hojjetan illee tokko illee hin jiru. Maaliif hundumarraa quuqama nu qabna jechaadha. Kanaaf immoo quuqama kana nuti maaliif quuqama nuti qabnu badhaadha. Kanaaf immoo ammas ajandaan hedduun dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf guyyaa 5 booda ammas immoo dhaddachi sun dhufuu danda'a. Wanti kun irraan qannamne yookaan immoo irraan hir'anne yoo ta'e faayidaan qabu. Sababiin isaa maaliif warroonni amma mana hidhaa jiran ni jiru waan ta'eef jechaadha. Warroota 90 jedhan kaan 100 jedhaa. Maaliif namni tokko fakkeenyaaf ani daandii yoo deemu waan nan barbaade uffadhee deemuu nan danda'a. Sababiin isaa maaliif ani mootummaa gaafadhee miti kan carqee uffadhe. Isaanis sun immoo deeggaraa. Namni tokko ani fakkeenyaaf kan hin barbaade deeggaruudhaan mirga hin qaba. Maaliif ani namni sun namni naa deeggaru jedhee miti kan hin deeggaru waan. Yookaan immoo dirqama na deeggaruu qabde jedhee namni sun waan hundeesse kun kolfadha nama sanaafis. Sababiin isaan akkas godhaniif wanti biraan jiru. Mootummaan fakkeenyaaf haala yeroo ammaa biratti akkuma ta'aa jirutti warroonni ammaaraatti ka'anii jiru. Boolla qotaafii jiru jechaadha. Maaliif boolla inni ijoollee yookaan immoo saba Oromootiif qotaa ture yeroo ammaa kanatti awwaalamuuf deemaa jira. Sababiin isaa maali? Kanaan dura hayyoota Oromoo namoonni baay'een gaafa itti iyyan, namoonni baay'een of biraan fageessin gaafa jedhan yeroo sana maal inni ofitti amanummaadhaan namoota sana of biraa fageesse. Har'a iddoo jirutti fakkeenyaaf itti seenanii waan barbaadan gochuu ni danda'u. Sababiin isaa ofiin of godhee ofiin jaalate waan ta'eef kana uumaa gochuu hin danda'amu. Har'a jarri immoo darbanii maal godhanii ofummaan ofitti bitee fakkeenyaaf warroota kanaan dura isaan saba Oromootiif yoom tuluu barbaadan ilmaan Oromoo bukkeetti qabee ofii isaatii isaan of bukkee qabee har'a immoo maal godhu boolla ijoollee yookaan immoo saba Oromootiif qotaa ture har'a ofuma isaatiif itti awwaalamuu deemaa jechaadha. Inni kun maaliif namatu godhe osoo hin ta'in ofii isaatiin of godhe. Maaliif namni tokko fakkeenyaaf kanaan dura dabarsamee dogoggoraan isaa ta'uu beekumsaan isaa ta'uu kennamee jira. Garuu iddasii booda garuu of eeggannoon ni barbaachisa. Guutumaan saba Oromoo irraa adda citee inni maal godhaa isaan sana bira gochuudhaan yeroo ammaa kana boollatti qotaa jiru karaa barbaadanii. Yoo fakkeenyaaf har'a nuyi kan waggaa hedduu yookaan immoo umurii guutuu caakkaa keessatti aarsaa kaffalee osoo midhaan hin nyaatiin qorraa aduudhaan waadamuu yeroo ammaa kanatti erganii maal godhu adamsaa jiru jechaadha. Kan isaan kanaa maal ta'u yeroo ammaa tajaajilli garaagaraa kennamee fi bakka jiranitti biyyoota garaagaraa irraa har'a fakkeenyaaf namni Itoophiyaa keessatti yookaan fakkeenyaaf adda bilisummaa uummata Oromoo jedhee maqaadhuma otoo dhaate guyyaa san halkan deemamee ajjeefama. Kan isaanii garuu har'a fakkeenyaaf uummata Amaaraa faannoo maal jedhan sana miliyoona meeqa biyya alaati. Namittiin kanaan dura irree dubbadheen jira. Eenyu jedhamti kabbadaa moo Jawaarin ajjeese jettee kanaan dura Ameerikaa keessatti mana keessatti meeshaa barattee meeshaadhaan mana keessatti lamaan badaa ture viidiyoo garaagaraan argaa yeroo ammaa kana eessa jira Itoophiyaa jira miti. Maaliif gargaarsa jarreen sanaatiif kan galame jechaadha. Keenya garuu hin beektu. Warri kana gochaa tures warrootuma abbaa garaa yookaan garaa isaaniitiif du'an warrootuma aangoo yookaan immoo biltsiginnaa naannoo Oromiyaa warra ta'an warroota isaan kana maal godhu ajjeesaa jedhuun kan isaanii maal godhu bakka buusataa jiru mijeeffachaa jiru. Dammaqaa Mokonnonis jedhee Daaniilee Kibratis ta'ee isaan maal of qopheessaa jiru jechaadha.
Maaliif hundi amma fakkeenyaaf isaan namichi kanaan dura yoo namni viidiyoo isaa dhageeffate jiraate keessumaa qophoofneerra. Isaan maal godhu warroota milishaa naannoo isaaniitii fi faannoo hin jabeessina. Kana gurri hin dhaga'an kan keenya maaliif ajjeesuu, caakkaatti adamsuu, ijoollee Oromoo manatti seenanii ajjeesuu, hidhuu, caakkaatti naquudha. Kanaaf nuti immoo isarraa fakkeenyaaf isaan waan barbaadan gochuu danda'u. Isaan halkanii guyyaa hojjechuu danda'u. Garuu sanas ta'es kanas ta'e waan tokkummaa mana Oromoo duubatti deebisu tokko illee hin jiru. Tokkoomuu kan keenya wanti barbaade haa ta'u jecha. Kan immoo kan keessuma qabsoon dhiigaan malee yoomaan dhufu. Kun nutis beekuu qabna. Namni kamiyyuu beekuu qaba. Qabsoon dhiigaan malee karaa isaan amma fakkeenyaaf karaa seeraa karaa maalii yoomumaa kun hin jiru jechaadha. Warroonni caakkaatti aarsaa kaffalanii aduun wanti baay'een irratti ta'aa jiru ni jiru jechaadha. Isaan bukkee dhaabbachuutu nurra jiraata. Wal bukkee dhaabbachuu nurra jiraata. Hayyoonni keenya akka ba'an gochuutu nurra jiraata. Akkasuma ajandaa bilisiginnaan kennutti fuutee isaan akka isaan yeroo isaanii fakkeenyaaf ittiin dabarfatan gochuun yookaan immoo gaafa isaan akkas godhan isaan kana fidan jennee wajjiniin sirbuu yookaan immoo caffaruun nurraa hin barbaachisu. Ejjennoo qabaachuun nurra jiraata. Dhaabbachuun nurra jiraata. Nuti akka haasofnu miti jecha. Maaliif wanti biraa hafu tokkoomnaan wanta barbaade gochuun hin dandeenye. Namni tokkoomne yookaan immoo nuti amma fakkeenyaaf tokkoffaan shanee jedha, adda bilisummaa Oromoo jedha, inni kaan Shawaa, Arsii, Harargee jennee maal goona nuti wal qoona. Kanatti amma ammaatti bilisummaa kan fiduu danda'a. Uummanni baay'een faayidaa hin qabu walii galteen jiraachuu baannaan. Takka takka natti dhaga'ama. Sababiin isaa maaliif akkuma isaan bakka tokkummaan qabanii tokko yoo jedhe tokkotu diigaa, tokko yoo jedhe tokko diiga jedhanii hin beeku jechaadha. Isaan amma tokkoomaa jiru jechaadha. Maalumaanuu meeshaanis taanaan mootummaa gimmaasha mootummaarraa maalis taanaan kanaan dura Tigraay irraa kanaan dura meeshaan argame nuyiif galuu qaba. Nutu injifate makalaakaa osoo hin ta'in nutu injifate jedhanii buukisaa turan jechaadha. Yeroo sanatti wanta baay'ee ta'aa jiru. Har'a immoo nuti yoo ejjennoon keenya tokko hin taane adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbannu malee gonkumaa bilisummaan hin jiru abadan duubatti. Namni kamiyyuu kana beekuu qaba. Yoo kun ta'e waan barbaanne hojjechuun ni danda'ama. Maalumaanuu bilisummaan dhiigaan yoo ala gonkumaa meeshaa malee deebi'u bilisoomu yoo ummaan jiru. Karaa nagaa jedhu har'a jedhu sakaanidha sakaanina ajjeesa kamtu gaafa dhume oolu. Ijoolleen Oromoo fakkeenyaaf dhumte caakkaatti dhumaa jira. Poolisiin Oromiyaa fixaa jirti. Gaafa argite duratti hin hidhama. Namni tokko hin hidhama mana hidhaa. Har'a maal goonu ajjeesudha. Innatti dhufan ajjeesudha. Amma yoomitti kan dhumnu kanaan duras dhumaa turre waggaa 150 dhumaa turre. Oromoon akkoo akka dhumtutti fakkeenyaaf dhalatteetumatti dabalama malee duubatti fakkeenyaaf otoo akka dhumaati yoo naqaata fixan. Isaan amma fakkeenyaaf miliyoona 7 miliyoona 5 minaamni jedhamutti achitti fiduu barbaadaniiti garuu hin dadheenye jecha. Garuu amma immoo nuti yoo tokko yoo taane yoo wal qabanne wanta barbaanne. Fakkeenyaaf iddoo ishiin jirtutti hundayyuu qabuun ni danda'ama. Garuu addaan hiruutu nu nyaate. Adda facaa'umsan nu nyaate. Amma miidiyaa kanarraa warroonni kaan bakka nuti ofii keenyaafuu wal fidna wal nyaanna weessaan. Wal nyaachaa jirra. Wal bukkee dhaabbachuu dadhabnee wal nyaachaa jirra jechuudha. Kanaaf amma yoomitti kan duunu. Fakkeenyaaf nuti amma ishumarra gadi keenyu yoo ta'e ati fakkeenyaaf jiraachuu ni dandeessa har'a ni nyaatta ilmoon kee boru
ati darbuu dandeessa bor dhalataan duuba dhufu si jalatti eeshaka'amuu danda'a. Kanaaf ati yoo duutes wanta gaarii hojjedhu ajjeesii du'e. Kana yoo ta'e malee bilisummaan hin dhufu. Sodaan hin jiru. Bakka jirtutti tokkoon. Bilisummaan waboo wajjini. Bilisummaan abaaboo wajjini. Mee isaan fakkeenyaaf mindaa wayii ni argatu kan caakkaa umurii isaanii guutuu warri hunda dabarsan ni jiru. Mindaa wayiillee wanta argatan hin jiru. Dheebotanii garaa isaanii hidhatanii beela'aniiti. Garuu nuti har'a kanuma isaan ittiin illee fakkeenyaaf kanuma isaan ittiin tattaafatan illee hojjechuu dadhabne. Kanaaf ajandaa wanta ta'u fudhatanii deemuutu nurra jiraata. Bakka jirtanitti nagaan kabajni milkaa'in tokkummaan isiniif haa baay'atu. Nagaan naa bulaa horaa bulaa deebanaa.